السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبنا تدا فيديو وتفري شو أكم جبنا جا كيسن فيادا جبات ويجاكورا نموني channel كنا فرايتا تن أكم سنتني يجورا لايك يجورا سبسكرايب وراتي لوكباس نيجي نهارمو أدو أدا أدو خارا أدو نمجم مچيس كم باي نمجم مچيس يجورا سني كبر ديا ديرا أدو سن تري channel تو كرا كرا راتي ددروندا أنس هم نرجع هم نجيسو في namichi jechuudha biyya Suudi Arabiyaa keessatti yeroo duriirraa kaasee jechuudha akka seenaan dubbatutti nuti warra biyya Suudi Arabiyaa sanaaf sadaqaa kennaayyuu ture jechuun seenaan ni dubbata. Sana keessatti immoo biyya Suudi Arabiyaa sana keessatti ijoolleen keenya jechuudha dubartii daa'imman dargaggoon jaarsoliin achi keessatti rakkataa jechuudha tumamaa jechuudha mana hidhaa dararmaa kan achitti du'aa jechuudha yeroo kamittuu rakkoo guddaa keessa kan seenaa turan jechuudha kan uummata kana immoo walitti qabee jechuudha mootummaa Suudiitii wajjin mootummaa Suudiitii harka mirgaa ta'e jechuudha namoota kana hiraarsaa dararaa ture jechuudha guyyaadhaa kana jeneraalii jechuudha akka guutuu biyyattiitti kan biyya sana hogganu jechuudha akka guutuu biyyattiitti jeneraala kan ta'e jechuudha biyya Suudi Arabiyaa sana keessatti qabamee badiin irratti argamee jechuudha hidhamuun isaa dhagahameera erga badii irratti argamee hidhamuun isaa dhagahamee namoonni tokko jechuudha wanta kana daddabarsaa turanii akkasumas immoo ragaa guddaa wajjiniin jechuudha kan nuti as viidiyoo kana qabannee isiniif dhiyaanne kanaaf hundumti keessan jechuudha akka kootti jechuudha baay'ee gammadeeraan miidhaan nama gammachiisuu dhiisus yookaan immoo rakkinni nama gammachiisuu dhiisus as keessatti jechuudha namichi kun qabamee hidhamuu isaatti hedduu gammadeera namatti gammaduu hin ta'u garuu hedduu gammadeera rakkinni uummata kana irra godhaa ture rakkinni shamarroota keenya irra godhaa ture akkasumas rakkinni dargaggoo keenya biyya Suudi Arabiyaa yoo hojjetachee jiraatuuf kan biyya sanatti deemte irratti geessaa ture namichi kun jeneraalichi kun jechuudha waan hamaadha waan hammanan jedhamne kanaaf baay'ee gammadeera akka kootti dhugaa rabbi baay'ee gammadeera bakka gammadan isinii jechuun barbaada maaliif namichi kun hidhamuun namichi kun dararamuun namichi kun rakkina keessa galfamuun jechuudha rakkinni ilma namaa raggahu hammam akka ni jabaatu dubartii ulfa yeroo ni dhaqee manatti cabsiisee jechuudha biyya sana keessa manatti cabsiisee dhaqee fuudhee gabbee jechuudha daa'immanii wajjin mana hidhaatti darbu akka ni jabaatu sammuun kana godhee akkamitti rakkina kaan dandamataa isa jedhu rakkinni isa raggahu kun akka ni deebi'ee gaabbu namummaa isa namummaa dur namarratti balleessaa ture namummaan kun maal akka ta'e akka inni of baruudhaaf jechuudha waan baay'ee barbaachisaadha rakkinni namichi kun hidhamuu qofaa miti osoo danda'ame jeneraaltichi kun osoo danda'ame murteen du'aatti kennamuudha jechuudha isa qofas immoo miti fakkaattota isaa hedduu jiru kan namoota dhaqanii barriitti cabsanii fuudhanii bahanii wanta qaban saamanii gaara keessa fiiskanii ijoollee reettii eegdu ijoollee gaala eegdu ijoollee hoolaa eegdu ijoollee dalagattee jiraachuudhaaf jechuudha biyya baatee duuka tokko isaa jechuudha caccabsanii qabanii isiin kaan lafa lixxee isiin kaan muka yaabdee baqataa kan kuftee cabdu jirti kan gibbii namaatti immoo galtee gibbiin sun gibbii poolisii taanaan fa'i qabamtee rarraafamtee akka ilmoo reettiitti gad darba ilmoo reettii achitti kabaja qabdi iyyuu ilmoo bineensa biraatti kan gad darbatamtu meeqaatama jirti sana keessatti jechuudha miidhaa namichi kun godhaa ture viidiyoon isaa isiniif keenya viidiyoo sana guutummaan guutuutti isinin daawwachiisa garuu sana xiqqoo irraa viidiyoo sana irraa daawwanneeti walitti يلي نصه الرقم 1000 تقسيم 60 التاريخ 30 من محرم من عام 1443 للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي بالرقم م تقسيم 43 بتاريخ 28 من شعبان من عام 1393 للهجرة وتعديلاته وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 1000 تقسيم 165 بتاريخ 20 من الشهر الرابع من عام 1440 للهجرة وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي
وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة 18 شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص. أمرنا بما هو آت. أولا تنهى خدمة الفريق الأول خالد بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق. ثانيا تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم. ثالثا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo kana erga daawwattanii wanta jedhamaa ture TikTok irra deemaa ture YouTube irra deemaa ture afaan Arabaatiin afaan biyya sanaatiin jechuudha kan dabarsaa turan jechuudha akka namichi kun badiin irratti argame biyya sana keessatti badii irratti argame jechuudha badii guddaan jechuudha hamma badiin kun yoo xiqqaate murtee du'aatti dabarsiisa jedhamee haasa'amaara murtee du'aatti dabarsiifama jedhamee haasa'amaara namoota kana qofaa miti namicha kana qofaa miti kan biyya sana keessatti badii kana raawwatan kanaaf murtee kanarra namoonni kaanis barumsa fudhachuu qabu jedhee namana isaan kaanis immoo warroonni kanaan dura baqattoota biyya sanatti baqatanii jiraatan ijoollee biyya sanatti baqatanii jiraatan kan dararaa turan rakkoo akkanaa kan agarsiisaa turan jechuudha akka jarri wanta kana irra ga'e jennaan akkuma amma gammadaarru kana gammannuun isiniin jedha ijoollee Suudi Arabiyaa keessa warri mana hidhaa jirtanus rabbiin isin baasu warri immoo amma daafaa sodaataa jirtanu bakka gammaddan namichi kun isiniif qabameera inni kaanis immoo isiniif qabama kan isin cabse ni caba ijoollee rabbiin nagaadhaan isin habaasuun isiniin jedha kan isin cabse kan isin rakkise akkuma beekamu kana akkuma namicha kanaa jechuudha rakkifamee caccabsamee badiin irratti argamee ni hidhama yeroo isaa mana hidhaatti dabarsa murteen du'aas immoo kenna badiin isaa badii guddaadha namichi kun badii guddaadha viidiyoo isaa umarra isiniifan kaa'aa kan bira badii guddaa badii hamaa akka ta'edha kan dubbatamaa jiru badiin kun mootummaa Suudiitiin wal qabamee jechuudha akkasumas immoo mootummootni gamtaa biyya alaa jechuudha badii isaa kana jechuudha akka beekanuun akka irratti haasa'aranudha garuu mootummaan biyya sanaa Suudii jechuudha kan inni qabee dhiyeessee badiin inni hojjetu kana maal akka ta'e baruu baadhus booddeetti qorannee isiniif deebina waan ta'eef isas nu eeggadha garuu badichi kun hamma murtee du'aa namicha kanatti hin kennisiisa waan jedhudha kan dhaga'amaa jiru viidiyoo sanas kan daawwattan jijjirtu kanaaf hundumti keessan warroota isin irratti badii raawwatan akkasumas immoo warroota hammeenya isinii yaadan warroota ulaa cabsanii ol seenaa turan guutummaan guutuutti jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha rakkoo isin agarsiisan arguuf jiru argaas jiru jechuudha akkuma beekamu biyya Suudi Arabiyaa jechuun biyya musliimaa biyya gaarii biyya namni itti deemu biyya yeroo biyya teessanu Suudi Arabiyaa yaa rabbi Ameerikaa nageessin jedhu namni dur yaa rabbi Suudi Arabiyaa nageessi jedhee kadhata namumti jedhamee jechuudha yaa rabbi Ameerikaa nageessi yaa rabbi Kaanaadaa nageessi yaa rabbi Awustiraaliyaa nageessi jedhu biyyoota kanan beeku garuu kan inni beeku biyya Suudi Arabiyaati biyya Suudi Arabiyaa immoo yeroo ammaa kanatti baqattootaafis ta'e namoota achi keessa jiranuufis akkasiin hamaa taate asumarraa hubachuun ni danda'ama jechuudha wanta godhamaa jiru waan ta'aa jiru guutuusaa irraa hubachuun ni danda'ama wanta godhamaa jiru inni kaan ulfachitti dahee achitti immoo waan nyaatu dhabee aannan yoo kana viidiyoo hin arge mana hidhaa keessatti daa'immaniif aannan jedhanii kan geessanii wanta wayitti hammaaranii akka wayitti geessan aannan sun lakkoofsa meeqa akka ta'e hin beekamu lakkoofsa 2 ta'u lakkoofsa 3 ta'u lakkoofsa 4 ta'u lakkoofsa 5 ta'u hin beekamu daa'imman immoo tartiiba qaba jechuudha ji'a tokko hanga ji'a 6 hanga ji'a 12 wanta jedhamee aannan isin dhuguu qabdu akkamitti akka dhuguu qabdu haala kamii akka dhuguu qabdu kan kaa'amee jiru jira jechuudha jarri garuu akkuma horii bineensaa jechuudha fuudhanii geessanii itti kennanii akka barbaadan achi keessa rakkisaa turanii achitti wanti ta'e itti yaa'ee jechuudha ijoollee kanatti wanti ta'e yaa'ee ol guuraa baay'ee nama garaan nama gubata kanaaf hundumti keessan jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya jechuudha badiin badiidha namichi kun immoo bakka gammaddan hidhamuun isaa rakkifamuun isaa
qabamee caccabu murteen du'aa irratti murteeffame namatti tola. Murteen du'aa osoo irratti murteeffame baay'ee namatti tola jechuudha. Silaa gammachuun ijoollee daran gammachuu guddaadha isiniin jechuu barbaadeetanii namni sin rakkise rakkifama yeroo kamittuu jechuudha abdiin kutinaa rabbirra du'aa'ee kadhadhaa warroon achi keessa jirtan immoo rabbiin nagaan isin baasu viidiyoo kanarraa waan hedduu barattu jedheetan abdii qaba jeneraaltichi murtee du'aa ni fudhate jedheetan abdii qaba mootummaan Suudii yeroo ammaa kana waan cimaa keessa hamaa keessa galeera ofumaafuu ofii jeneraal namichi kun ofii jeneraala qabee hidheera fuulduratti maal taasiseeru immoo mootummaan addunyaa kun irratti wanta ta'e haasa'utti jiru jechuudha maal akka godhamaaru kanaan dura akka gaazexeessaa biyya adda addaa jechuudha biyya sana keessaa kan ba'an akka inni rakkoon guddaan irra gahaa ture kanaan dura sin beeyna kanaaf hundumti warri rakkina akkanaa geessaa jiru jechuudha mootummaadhaa qabee hamma dhaqee dakaatti jechuudha gabbu'ee ol ba'ee jechuudha rakkoo hamaa keessa galtee jirti jechuudha yeroo ammaa kanatti Suudiin akkasumas immoo baqattoota irraanis rakkoo hamaa geessisaa jirti kanaaf mootummoonni addunyaa immoo jechuudha waa'ee namichaa har'aa jeneraalticha kanarraa kaasanii jechuudha mootummaa Suudiitiin wal keessa dhufamee jechuudha wanta guddaati irratti haasofsiifamaadha wanta godhaa ture maal akka ta'e akkasumas immoo namichi kun maal ta'uu qaba eessa geeffamuu qaba maal ta'uu qaba murtee kamii irratti murteeffamuu qaba kan jedhu irratti haasa'amaadha namichi kun bakka hin taane of dhaabeera bakka hin taane of dhaabee kanaan dura bakka hin taane dhaabatee ture amma immoo bakka hin taane of dhaabee qabamee hidhameera jechuudha badii guddaa raawwachuudhaan kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa hundumti keessan bakka gammaddan bakka isinitti tole jechuun barbaada wanta namni ta'e tokkotti gammaduun illee ta'u garuu wanta inni godhaa ture immoo wanta itti gammadanudha jechuudha wanta itti gammadanudha wanta itti boonudha wanta itti gammadanudha kanaaf warra achi keessa jirtan guutummaan guutuutti jechuudha rabbiin mana hidhaa sana keessaa isin baasu rakkina hamaa kana keessaa isin baasu wanta isiniin jechuu barbaade kanuma viidiyoo gara fuulduraatti jiru wanta haaraa jiru fuudheetan isiniif dhufa kanaaf viidiyoo sanarraa hamma ta'e waa barataniitu jedheetan yaada namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan maatiin uftaa isiniin jedha viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaanaaf ta'a bye